Duraan dursa hundi keessanuu akkam nagaa jirtanii? Tanii yaaduma kana kaasuuf duraan dursa galatooma. Haa ta'u malee barfachuu waliin. Galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Walumaan barfanne. Waan humna isaanii godhaan illee jiranii. Yoo kana jedhu guutuullee walii qabu barbaadeetti miti. Haa ta'u jeneraalii yoo walii gala yoo ilaallu waan kanarraa barfannee jirra. Amma mata duree keessaallee bahuun barbaadu. Mata duricha irratti yaada dhuunfaa kiyyaa kenna. Tokko namni keenya yeroo baay'ee hayyuun keenyallee waa tuffata. Warri silaa an dhugaa tana deeggara jedhee yaadullee yeroo baay'ee maal yaada lama dhagaa yaada naan taane waa'ee dhimma Jawaarii irratti waa'ee sarara haasaarra waan ta'eef jechuudha. Tokko Jawaar gaaraa dhiibanuu achiin socho'u isa waa godhuu hin danda'anii waci isa biratti gatiin qabu jedhaa yeroo namni hundi kolfee bira dabaruun agarra. Wanti kun miidhaa gadaa yoo dharri yeroo hedduu irra deddeebi'anii dubbatan dhugaa fakkaatu keessa jira. Akkasuma immoo yeroo takka nama hundaa walqixa dubbiin hin galtu. Wanta nuti akka tuffiititti yookiin gurruma nu buutee biruma kolfinee yookiin seeqannee bira dabar nama silaanuuf barbaachisaa ta'e wayii barnoota ta'ee inni akkasuma yeroo inni maddii biraa dhaabatee jecha biraa darbate yeroo agarullee jira. Kun kana maaltu fida? Tuffitu fida. Yaada tuffatu yaada namootaa tarkaanfii namootaa tuffatu. Nama muummicha ministeeraa tuffatu jira. Ani waan akkanaa kana deeggaru akka nama dhuunfaati. Diini xiqqoon qabu. Sochiin diinaas xiqqoon qabu jedhee yaadaan. Kana yoo jedhu wantu gaafa deemte dhaamaa deemti. Wali baay'attee humna biraa uumuuf hin deemtu. Waa dhaamsuun namuu bakkuma jiru jechuudha. Fakkeenyaaf nu amma nama 30 kanarraa nama 300 ta'uu qaba. Yaada kana haasa'uuf yaadni kun yaada guddaadha jennee waan kana tarkaanfii kana amma oroo tarkaanfii amma jalqabde kana hin dhaabda yoo ta'e ufumaan ofii lolaarta gaafa kana. Kanaaf wanta ta'amu kam keessattiyyuu osoo of tuffachuu baanne, osoo wal tuffachuu baanne, osoo yaada diinaa kana tuffachuu baanne, tarkaanfii diinaa kana osoo xiyyeeffannoo kennuu dhabuurraa osoo tuffachuu baanne yaada kiyya. Kana wanta deemamaaru kana xiyyeeffannoo nuti kenninetu gadi bu'aadhaa jedhee yaadaan. Tokko kan. Kanaafuu amma rakkoo qofa kaasoo osoo hin taane furmaanni maali waan jedhu gara dhumaarra deebi'a. Inni lammaffaa immoo waa gufachuu. Waa gufachuu ka jedhu namuu gaafata akka nama waa isaa beekuutitti. Abboobee jireenyi qaalahee an dubbadheef inni ni injifatu. An dhiiseef immoo wanni kun hin kufu. Kanaafuu kiyya wamaa wanti bu'anii buusu waan hin jirreef asiin tana saamataa garaa kiyyaatuu beektaa misiin jedha. Isa kanallee an akka dogongoraati fudhadha. Qabsoon xiqqoon qabdu. Namni waan harkaa biyya keenyaa irraa fayyadamaat hiree hawaasa keenyaa akka itti murteeffannu nutu beekaa jira. Abdiidhaan namni biyya hin bilisoomsu. Lammaffaa immoo jabaan kophaa akka jabaan ta'u. Jabummaan kophaa rabbi qofarraa tolti. Haga fedhe hayyuu ta'uu danda'a, haga fedhe cimaa ta'uu danda'a, haga fedhe dhugaa qabaachuu danda'a. Dharti immoo gabbattee dhugaa bakka buutii jechuudha. Wanti kun immoo yookiin immoo bakka hawwiisa nu hanqattee garaan nu hanqattee jallisuu dandeenya. Dhaloota dhufu immoo guutumaan guutuu jallisa wanni kun. Inni biraa qabsoon kaleetii fi taardhaallee garaagarummaa qabdi. Taardhaatuun hin cimti. Tokko biyya diigamaa jira, wanni biyya caalu hin jiru. Dhugaa jennus, hayyuu jennus, waa hunda biyya caalu. Kun immoo akka hamilee fi dhugaan teenya awwaalamtu godha. Har'arra awwaalamtee hin jirtu. Garuu gaafa achi qilee irraa badde ol deebisuun hin ulfaatu. Hamilee waan kana dubbatanii hamilee waan kana dubbannu nun qabu. Inni biraa dogongoroota hedduu sabuma keenya jidduutti agarra yeroo baay'ee. Fakkeenya yoo fudhan gaafa amma Jawaar socho'aa ture akka namni kun dhugaa qabatee socho'ullee namuu beeka. Akka yaadni nama kanaa biyya ijaarullee namuu beeka. Garuu nama isa gabbee simate nu hunduu quba qaba. Maaf isin biraa haftanii jennee namoota biraa gaafachuu hin saalfan. Garuu jarri hafuun saalfan. Jiru walii himanii waliigaluurra waliigalanii hamma danda'ameen kallattii fi barbaadamu deemuun irra gaariidha jedhee amanaan akka biyyatti. Wanti kun immoo waa wayiitiin gaadi'ameera. Maqaan sii moggaafama. Gaafa ati dhugaa wayii caafii qabattee gabbaate maqaan sii moggaafama. Ila kuunoo gandummaadhaan. Gandummaa jechuun garuu hiika biraa qaba. Hin fakkaatu iyyuu bara. Sanuu eenyuun sirra bobbaasan.
isuma sila dirqama si dura gabbahee dubbachuu qabu ka hin barfanne akka ammaan siin jedhe kan hin barfanne jedhe ana waliin gabbahee dubbachuu qabu balleessaa ofii bishaan kajige dhiisanii kama hafe ol qabanii jettee Oromoo wanni dabreera awwaalama dhaamadhee bu'an dheeressullee dhiifama nama baay'eetu jala jira hayyoota baay'ee jala agaara awwaalama dhaamadhee bu'a tokkoffaa waan namni biroo hojjechuun qaanfatiin dubbachuun qaanfatina keetii bayi biyya kafeete haa taatu gahee keenna ka dhuunfaa baanee kaaneet kama dhuunfaa tana walitti deebi'ee waan biyyaa ta'a waan ta'eef kanaafi mata duree kana kaastanii irraa dubbachuudhaaf hedduu galatoomaa isin galatoonfadha silaa bakki kun bakka nama 30 ta'anii dhageeffatan osoo hin taane bakka silaa 3,000 fi 30,000 wal geennee waan kana yaadatti mari'annu ture gaafa dhugaa kana leelliif dhugaa ta'uu isiillee ubbirallee dabarsine maal ta'ee biyya ari'amee xiqqoo lallaafe kana osoo hin taane humna oo'aan duubaan jiru san isa gurshuu taate waan ta'eef biyya qofa adaanu miti amma akka biyyaa dhugaa hadha cabde tana qofa laaluu hin qabnu biyya diigamuuf deemaa artine sodaa amma guutamne kana qofa laaluu kan qabnu dhaloonni olbeleeyyan ta'e xiqqoon akkam yaadaa jiran akkam ta'aa jiran an amma akka nama dhuunfaatitti akka eenyummaa kiyya leellisu namni gahee guddaa taphate Umar Suleeman garuu eega uf baree qabsoon makamee yaani isa ka arge kanaaf dhugaa yeroo baay'ee irra deddeebi'anii tuttuqan namni akkuma salphatti fudhatee waan san jajjabeessuudhaaf carraa argata garuu hadha carraa sanuu walii laataan jiru waan ta'eef qabsaa'aa yeroo tokko tokko isa deeggaruu qofa osoo hin taane yeroon ati isatti yee fuula guurte daandii ofii barbaadu deebistu jiraachuu mala har'a garuu gaafa yoo inni akkana kophaa fi kan hin deeggarin borosoonni dogongoree akkamiin naa deebi'ettaan hamileen hin jiru jechuudha kanaaf nama waan ta'eef namni akkuma haga danda'ameen namuu yaada wal bira jiru waliin gumaachee wal hubachiisuudhaaf yoo carraan akkana baname namni wanni hin deeggarreef hin jiru dhugaan na ibsaa itti malee dirqama deeggaraallee akkasiin na horadhu jedhanii waan boo'an hin qabu namni ufiin deeggara ta'uudhaaf galatoomaa ulfaadhaa jawaariin hadhallee borullee hin deeggara onnee guutuun deeggara jawaarii waan ta'eef osoo hin taane waan inni dhugaa harkaa qabuuf deeggara. Qabsoo 2016 irraa kaafnee jawaar 2014 jalqabee jawaar qabsoo oo'itu warri gara 2016tti jawaariin dabalamelleen hedduu taa'eetuma laalaa ture booda irra gurbaanii jara luka rarraasee jennaan itti dabalaman hedduu warri keessa jiru gariin kan jawaarii mataa isaa irratti duula banaa ture gariin hoo maal akka ta'e yaada keessan keessatti mataa keessan keessa of rakkoon isaanii maali sagalee amma jawaarummataa ta'aa jiru kana sirrii miti moo isaanii baanii hawaasni kun jijjiiramni ho'i dhufee caafii irra ga'ee suufa keenya tottolfanneeti karabatii keenya hidhannee as yaana akkasittillee hawaasni keenya numa simataa yaada jedhutu mataa isaanii keessa jira taati akkanaa kanniin illee yoo uumaan qirqirsanii yoo dammaquu danda'e akka dammaqu yoo hirriba ofii ho'ifatee rafuu fedhe abadan lammaa malee lammatti kennamu malee jijjiiramni kun hin gufata jedhu jijjiiramni kun qilee seena gaafa inni jedhu hin inaafta warri jedhee irratti duulaa ba'e inaafaaf akkana taatadhee warri irra duulaa ba'e kan maannu qabsaa'ota kenna dubbatu akka dhugaa ta'e ka hubannu ragaa waliin siifida waan hojjetuuf waan dubbii dhorgu yeroo cufa maagorra tuulamaati gaafa geeshootumaa nama tokko dhabne gaafa farsoo dhugaa bakka teennu dhabnee san qabsoon Oromootu yeroo hedduu warra ati hayyoota dhiisi biyyuma keessatti irraa siyaasaa keessatti bakka bareedaa argatee jireenya isaatis fooyyeffatee abbootii fooqii warri ta'e warri yeroo san itti caccabee itti hidhamee qabsoo kana karaa qabsiisee dargaggeessa ijaaree halkanii guyyaa akka bineensaatti adamsamaa ture biyyaa baqate kakaafakaan isin ijoollee fakkeenya kanaafi ammas adeemsi akkasii sun dogoggorri akkasii sun akka hin deebine gochuun dhalootuma amma qabsootti jiru kama amma jiru kanarraa eegama jechuudha dogoggorri akkasii akka deebu shakkiin qabaatinaa qofa.